harka fuunee daawwattoota yuutuubii saaqzeen hundi keessan nagaa keessanii fayyumaa egaa warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a oduuf odeeffannoowwan haala yeroo irratti xiyyeeffate kan isin biraan geenyu ta'a egaa akkuma beekamu haalli siyaasa biyya keenya keessaa wal xaxaadhaa fi haala hammaataa keessa jira haalli biyya keenya keessa jiru jechuudha egaa gidduu kana keessa muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Dr. Abiy Ahmed jechuun dandeenya obbo jechuun illee dhorkaadha nama Dr. Qabuni Dr. Abiy Ahmed duula adda waraanaa deemeetanii biyya kankoo birmadummaasi deebisa jechuudhaan gara adda waraanaatti duulaniiru kan jedhu miidiyaaleen addunyaatiif miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniitu jiru erga dheengadda gara duula waraanaatti deemaniiru jedhameeti amma itti aanaan obbo Dammaqee Mokonnan akka aangoo qabatee biyya bulchaa jiru miidiyaaleen addunyaa fi akkasumas miidiyaaleen biyya keessaa kan gabaasaa jiranudha egaan akkuma beekamu Abiy nama aangoo mootummaa federaalaa dabarsee namaa kennu mitiiti nama ganda tokkollee dabarsee namaaf kennu miti dubbiin kun akkamitti akka deemu baay'ee shakkii gurguddaa keessa nama seensisa jechuudha Abiy gara duula waraanaan deema jechuusaa dhagaame malee deemuuf dhiisuun isaa hin beekamu viidiyoowwan mul'ate tokkollee hin jiru akkasumas illee suuraan inni gara adda waraanaa deemee yeroo deemullee mul'ate illee hin jiru suuraawwan kanaan social media irra naanna'aa jiran suuraawwan kanaan duraati jechuudha kanneen inni yeroo inni raayyaa biyya yeroo Tigraay wajjin wal sana warra yeroo inni dhaqee jara jajjabeessuu fi jara dubbisu sana qofittiin mul'ata waan ta'eef yeroo inni deemu wanti mul'ifame tokkittiin illee hin jiru akka jedhamaa jirutti Abiy irratti fonqolchi gaggeeffameeti jira wal dhabdeen paartii bilxiginnaa keessaa hammaachuudhaan keessatti amaaronni kan nufichisiisaa jiru kan waa hundaani gara waraana Tigraayitti geesse ilmaan kan keenya akkasumas nus illee fichisiisaa jiru Abiy jechuudhaan isallee qeequutti jiru jechuudha keessattiifu warri diaasporoonni biyya hambaa jiran warri amaarota imbaasiiwwan gurguddaa biyya keessa jiran sana fuuldura ba'anii hiriira ba'uutti jiru hiriirri isaan ba'an kuni alaabaan isaan qabatanii hiriira ba'an illee alaabaa Itoophiyaa hin wakkalle yookaan bakka buune kan isaan qabatanii jira alaabaa Haile Sillaaseeti alaabaa Minilik kan hiriirri jara ammoo dhimma Itoophiyaa leellisaa wanti jarri fudhatanii ba'anii fi wanti achirratti jedhanu jibba Oromoodhaaf qabanuuf jibba saba Tigreetiif qabanu kan mul'isuudha jechuudha egaan akkuma beekamu pirezidaantiin Saalawarqee jechuudha pirezidaantii Itoophiyaa Saalawarqee fi Zawudee fi Abiyyiin gidduutti illee akkuma kana walitti bu'iinsi guddaan uumameeti jira akkuma BBC'n gabaasee jedhe jechuudha gaazexaan Afrikaa beekamaa kan gabaasee jira garuu Saalawarqee dhimmi kun soba jechuudhaan mormiteeti jirti gabaasni kun immoo BBC'n akka gabaasetti dhimmi kun gadi fageenyaan akka lolli Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru suni akka hindeeggarree fi ummanni dhumaa jiru kuni akka lammi isaanii ta'e loluma adeemsifamaa jiru kana akka hindeeggarre Abiyyitti yogguu himtu Abiy waanan jedhe jala bulta malee kan jedhuudhaan egaa akkuma beekamu inni dictatorshipiidhaan biyya kana kan bulchuudhaan beekamuudha nama sobaadhaan beekamu nama shiraxaxuudhaan beekamuudha waan ta'eef waan inni jedhee fi waan inni godhi jedhe qofitti gochuudha biyya sana keessatti aangoonatti qabdu aangoon si kenname aangoo sanatti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha haalli biyya keessa jiru keessatti Finfinnee keessi yeroo labsii yeroo muddamaatiin wal qabatee haalli deemaa jiru baay'ee kan nama yaaddeessuuf ilmaan Oromoo dhalattoota Oromoodhaa fi akkasumas illee dhartuu Tigraay irratti illee baay'ee haalli itti jabaatteeti jirti jireenyi qaala'eeti jira manillee kiraan manaatillee baay'ee kan qaala'ee jirudha akkasumas abbootiin qabeenyaa saba biraa ta'anii jedhanii midhaan nyaataa akkasumas kuusaawwan adda addaa dhoksuudhaan gatii dachaadhaan ummatatti dabalanii ummanni baay'ee rakkina hamaadhaaf saaxilameeti jira namoonni hedduun keessatti dhalattoota Oromoo taateetu okkaanfamtaa bakka itti geeffamte hidhamtu hin jiru namoonni hedduun mana hidhaa keessaa baafamanii hidhamaas jiru egaa dubbii keenya irratti dubbii ijoonii fi bareechee ijoo ta'uu kan qabu dhimma hidhamtoota siyaasa Oromoo mana hidhaa Qaalitii keessatti argamanidha dubbiin kuni akkuma BBC'n gabaasetti akka ammas immoo afaan hedduudhaan mucaan obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel guyyaa kaleessaa barreessaa turetti manni akkasumas haati manaa obbo Baqqalaallee Hannaan kan isin dabarsaa turte jechuudha haala kan nama yaaddeessuudhaa fi gaafa kamisaa dheengadda 39 fakkaata
namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa mootummaa faana ol galanii konkolaataa lamaan ol galanii osoo sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 2:40 keessa eeyyama nam tokko malee jechuudha mana hidhaa Qaalitti keessa seenuudhaan sana booda waardiyyoota mana hidhaa sanaa wajjin walitti bu'iinsi kan uumame sana akka mana hidhaa sana keessa seenaniin bakka jarri Jawaarii jarri Baqqalaa hidhamtoonni siyaasaa jiran nutti agarsiisaa jechuudhaan ni gaafatu. Isinis immoo jarri waardiyyoonni mana hidhaa eegan sun eeyyama kamiin dhuftanii akkamitti dhufuu dandeessanii eenyutu eeyyama kenne sa'aatii dheeraadhaaf walfammii erga gaggeessaa turaniin booda itti gaafatama mana hidhaa Qaalitti sanaa isaaniin waliin dhufe nuti qaama beekamtii tokko malee keessummeessuu hin dandeenyu jechuudhaan sana booda falmii yeroo dheeraa adeemsaa turaniin akka deebi'anidha kan isaan dubbatan jechuudha. Haati mana obbo Baqqalaa Garbaa warri abukaatoon obbo Baqqalaa Garbaa fi akkasumas immoo warra Jawaarillee kan isaan jedhanii haalli hidhamtoota siyaasaa haala yaaddessaadhaa fi haala hamaa keessa jiraachuusaa kan isaan dubbatanidha. Namoonni kun namni eenyummaan isaanii hin beekamne kun seeratti illee hin dhiyaanne hin qoratamne illee kun qoratamuu dhabuun isaallee boriifis illee yaaddoo guddaa keessaa akka isaan galcha himaniiti jiru obbo Juuliin jechuudha. Abukaatoon warra Jawaar mana hidhaa Qaalitti keessa jiranu. Egaa haalli adeemaa jiru keessatti Abiyyi gidduu kana keessatti adda waraanaan deema jechuudhaan erga dhufeetii biyya wanti rakkooleen gurguddoon mul'ataa jiran jira jechuudha. Inninis Abiyyi nama Afrikaa keessaa yookaan akka addunyaatti nama shiraxaxuudhaan beekamudha. Nama shiraxaxee Haceenyaa galaafate, nama shiraxaxee jara akka Daadhii Galaan galaafate, nama shiraxaxee hooggantoota dimokiraatawaa yookaan hooggantoota federaalizimiitti amanan warra kanneen akka Ambaachoo nama galaafatedha jechuudha. Abiyyi nama shiraxaxuudhaan beekamaa ta'edha. Egaa duulli inni gara adda waraanaatti ni deema jedhe kun tariitii hidhamtoota siyaasaa keenyaaf waan hamaa ta'uu danda'a, uummata Oromootiif illee waan hamaa ta'uu danda'a. Amma Dammaqee Mokonnon sabaan Amaaraadha, itti aanaadha jechuudha. Miidiyaaleen Amaaraa wanti jarri jejjedhaa jiranu waan abdii nama kutachiisudha jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa isaa mana hidhaa Qaalitti keessa jiru ilaalcha addaa gochuu danda'udha qaba, tukuratti gochuu danda'udha qaba. Egaa haalli biyya keenya keessa deemaa jiru mataa fudduun qabu waan ta'eef namni kuni nama shiraan xaxuudhaan beekamaa ta'e waan ta'eef dubbii isaa bareechamee hubatamuu danda'udha qaba. Waboonis illee gara Finfinneetti as dhiyaachaa deemaa jira. Yeroo carraa mootummaan sanyii daguuggaa kun masaraa keessaa ba'ee jiru kana keessatti yeroo sabni biraa yookaan Amaaraan mootummaa qabattee biyya keenya bulchaa jirtu kana keessatti abjuunis kana waan ta'eef waboon illee tarkaanfii mataa isaa danda'e fudhachuu jalqabeeti jira, fudhataatis jira. Gidduu kana keessa masaraa mootummaa keessanii seena jennee waan abdannuu fi uummanni Oromoo hundi waboo faana hiriiruudhaan injifannoo amma dhuftee kana ofirkaan gaachuu danda'udha qaba. Egaa odeeffannoon nuti qabnu har'aaf kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaannoo tura. Warri maatii kiyyan ta'anii ammas irra deebiin subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'anis nin jedha. Guddaa galatooma.